Aisha Marka Fune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota MW dil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaada qabu sinin jecha qophii addaa qabannee sinif dhiyaanneerra qophii addaa kana kanis wajjin turan obboleessa keessan Falmataa Roorroo kama MW tini marrega warroonni maatii keenya taatan nu jajjabeessaa jechuudhaan ilmaan Oromoo idil addunyaa walitti deebi'uu keenyaaf duraan dursinee galanni Waaqaatti jechuudhaan nagaa keenya gaafachuudhaan itti fufna. Yenga akkuma beekamu walduraa duubaan sagantaalee adda addaa isinii qopheessaa turuun madda walaabuu YouTube chaanaliidhaan ergaalee as dhiyeenyaati. Marregaa kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa qophii har'aa keessatti qabxiilee muraasa kaasuudhaan kan gurra wal buufnu ta'a. Kanis wajjin turan Falmataa Roorrooti. Warroonni nu hordofaa jirtan maatii kan nuuf hin taane maatii nu ta'a jecha warroonni maatii taatan immoo sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa sinin jenna. Marregaa kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaada qabu sinin jecha gara qophii keenyaatti sin deebisna. Ani kanis wajjin turu Falmataa Roorroo MW irraa guyyaa har'aa keessaayyuu Oromoo Federaalist Koongiresii fi akkasuma yaa'ii gamtaa addunyaa kan magaalaa Finfinnee gaggeeffamee fi akkasuma waa'ee irreechaa irratti fuulleeffachuudhaan qophii addaa qabannee siniif dhiyaanneerra akka nu wajjin turtan gamanumaa isin beeksifna. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti kallattiilee adda addaatiin Oromiyaan ciniinsoo guddaa keessa yeroo seente kanatti dhaabbileen gamtaa siyaasaa maal keessa jiranii fi akkam keessa jiran kan jiru irratti fuulleeffachuudhaan sagantaa addaa qabadhee dhiyaadheera. Nu wajjin turaanis ergaa keenyadha. Miseensonni gumii paartii morkattoota Consensus of Opposition Party jila gamtaa Awurooppaa waliin marii taasisanii jiran. Affeerraa gamtaa Awurooppaatiin godhameen miseensonni gumii paartiilee morkattoota simannaa waloo hoggana jila gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa Ambaasaadar Ronald Koobiyoo fi gamtaa Afrikaatti hoogganaa jila gamtaa Awurooppaa Ambaasaadar Birgeet Murkeesanii guyyaa kaleessaa fulbaana 2022 hoteela Hayaat Reenjar Siitii qopheessan irratti argamuudhaan marii bal'aa taasisanii jiru. Jilli gamtaa Awurooppaa hoggana koree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an David McAllister fi Ambaasaadar Roland Kobaniyaa kan durfame yoo ta'u miseensonni paarlaamaa Awurooppaas lakkoofsaan 10 kan of keessaa qabudha. Mariin gamtaa Awurooppaa morkattoota Opposition Party fi jila gamtaa Awurooppaa waliin marii taasisanidha. Jilli gamtaa Awurooppaa hoggana koree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an David McAllister fi Ambaasaadar Roland Kobaniyaa kan durfame yoo ta'u miseensonni paarlaamaa Awurooppaa 10 of keessaa qaba. Marii kana irratti miseensonni gumii paartiilee morkattoota paartiilee Koongiresii Federaala Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Ogaadeen, Arannaa Tigraay, sochii biyyaalessa Walaayittaa fi Madirak bakka bu'uun kan irratti argamanidha. Marii kana irratti miseensonni gumiilee paartiilee morkattoota paartiilee Federaalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Ogaadeen, Arannaa Tigraay sochiilee biyyaalessa Walaayittaa fi Madirak bakka bu'uudhaan irrattis argamanii jiran. Marii sa'a lama ol fudhate kan irratti miseensonni gumii dhimma nageenyaa fi biyyaa fi wal waraansa kaaba Itoophiyaa wal waraansa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru ajjeechaa ukkaamsaa fi seeraan alaa buqqaatiin uummataa fi beela biyya hubaa jiru irrattis ibsa bal'aa kennan yommuu ta'u hawaasni addunyaa wal waraansa Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo kennuu fi dhabuun balaa guddaa akka hubachiisanis ibsanii jiran. Akka miseensonni gumii paartiilee morkattoota jala sararanii ibsaniin
walwaraansi Oromiyaa fi iddoolee gargaraa biyya keessa jiru moggatti dhiibanii walwaraansa kaabaa dhumaa qofaaf rakkoo nageenya biyya kana akka hin furreessimanii jiran. Keessaayyuu paartiileen koongiresii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoodha jala sararuudhaan nageenya biyya kanaa fiduudhaaf nageenya Oromiyaa murteessaadha kan jedhan ergaa isaanii dabarfatanii jiran. Kanaan wal qabatees qaamoleen kaabatti wal waraanaa jiran waldhabdee isaanii caasaa gamtaa Afrikaa jalatti araaraan furachuuf tattaaffii godhamu jiru ni deeggarra jechuudhaan ibsa isaanii dabarsanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan Eertiraa jidduu lixummaa hin barbaachifne babal'ifannaa fi birbadummaa biyyaa cabsee gochaa jiru balaaleffatanii fi kana dhaabbachuu qabu ta'uu himanii jiran. Kanaafis dhiibbaan dippiloomaasii hawaasa addunyaa cimee itti fufuu qaba jechuudhaanis gaafatanii jiru. Gama biraatiin immoo walwaraansi dhaabbatee mariin biyyaalessaa hunda galeessa gama walabaa ta'een gaggeeffamuun furmaata waaraa fiduu ibsanii jiru. Mariin biyyaalessaa waggaa dheeraaf ajandaa paartiilee morkattootaa dheedessaa turan ta'uu isaaniitiin mariin haqa qabeessaa fi hunda galeessa akka taasifamuu fi ce'umsi gama dimokiraasiin halka milkaa'u taasisuun kaayyoo ijoo gumii paartiilee morkattoota ijaarame akka ta'e hubachiisanii jiran. Haa ta'u malee akkaataa mootummaan ammitti deemaa jiruu fi koomishiniin marii biyyaalessaa walabaa ta'in haala iftooma hin qabneen heddummeessuudhaan marii bu'a qabeessa rakkoo walxaxaa biyyattii furmaata waaraa laatuun ni gaggeeffama abdii jedhu akka hin qabnes ibsanii jiran. Kana waan ta'eef gamtaan Awurooppaa yaada morkattoota biyyaa baraaruu danda'u kana cinaa akka dhaabbatuuf deeggara gaafatanii jiran. Ambaasaandar Roonaald Kombaaniyaa fi Deevid Maark Alstar gama isaaniitiin wal waraansi Itoophiyaa keessa jiru kan daran isaan yaachisee fi gaagama gaanfa Afrikaaf dhiibbaa gargaraa Awurooppaa irratti kan fiduu danda'u akka ta'es ibsanii waraanni kaabaa fi Oromiyaa keessa geggeeffamaa jiru furmaata hatattamaa akka argatu akka hojjetanis himanii jiran. Haaluma kanaan rakkoo siyaasaa waraana dhaalee akka furamuuf ga'ee qabeessota ijoo ta'an kan akka miseensota gumii paartii morkattootaa mootummaa fi humnoota siyaasaa gargaraa waliin akka dhiyeenyaan hojjetanis eeranii jiran. Itoophiyaan biyya ijoo hariiroo michoomina cimaa gamtaa Awurooppaa waliin qabdu waan taateef nageenyaaf tasgabbii sirna dimokiraasii dagaagee keessatti arguuf hawwii qaamne jechuudhaan gamtaan Awurooppaas irra deddeebi'uudhaan abjuu isaanii kan abuuran ta'a. Marreegaa kan dhageeffachaa jirtan sagantaa taamsaas kallattii gam MW'tiin isiniif dabarsaa jirrudha. Qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti. Qophii keenyan xumurree itti fufaa turtii gaarii isiniin jenna. Oduu keenya gama irreechaatti hoggaa fuula deeffannu addunyaa irraa keessa jiraannu tana keessatti ardiilee 7 biyyoota 195 saboota 650 olii fi amantaalee 4200 tilmaamaman caalanitu addunyaa kanarra jira. Kanaan jechuun addunyaa tana keessa ummata baay'inni biliyoona 7.97 olitti shallagamu kan amantaan noof kolchaa isiniin jenna kan amantaan aadaa fi duudhaa adda addaa qabuttu wal kabajee waliifis kabajee waliin jiraata jechuudha. Gabaabumatti sabni addunyaa tana irratti ilaalcha adda addaa qabaatee jiraatu saba Oromoo qofa jechuu miti. Saboota adda addaa kan bifaan addaa saalaa amantaa aadaa fi afaan quubsama barmata duudhaa seenaa ilaalcha siyaasaa jireenya hawaasummaa fi madda dinagdee garaagaraa qubatutu jiraata. Biyyoota addunyaa keessaa takka Itoophiyaa yoo taatu sabaaf sablammootaa fi uummata garaagaraa baay'inni isaa 85 ta'an keessa sabni guddaa fi hangafni Oromoodha. Oromoon baay'ina uummata biyyattii keessaa miliyoona 50 olitti shallagama. Kanneen amantaan gargar hordofanis qaba. Saboonni sablammoonni fi uummanni adda addaa
kanneen biyya takka keessa ta'ee biyyoota gargaraa keessa jiraatu hundi haalli jiruu fi jireenya akkaataa walitti dhufeenya hawaasummaa sirna bulchiinsa siyaasaa fi haalli hordoffii amantaa isaanii guututti wal fakkaataa bifa tokko miti. Saba tokko ta'ee kan amantaan gargar qabus akkuma jiru saba gargar ta'ee kan amantaa takka qabus jira. Kana jechuun uummanni addunyaarra jiraatu saba tokko ta'uun qofa yookaan ammoo saba gargaraa ta'een amantaa takka hordofuun walitti dhufeenya yookaan hariiroo hawaasummaa kan waloo fi kan mataa qabaachuun beekamaadha. Saba tokko ta'uun qofa amantaa gargaraa osoo hordofanii sababoota bu'uuraa kan akka aadaa, duudhaa, afaan, seenaa fi quubsama irratti hundaa'uudhaan walitti dhufeenya waloo fi mataa cimaa kan qaban keessa tokko uummata Oromooti. Caayaan Oromoo waloon qabu keessaa guddaa fi hangafni keessaa tokko sirna gadaa Oromoo Irreechadha. Ayyaanni Irreessaa yookaan Irreechaa guyyaa Oromoo biratti jabaa fi kabajamaa kan ilmaan Oromoodhaan marti amantaaf ilaalchaan siyaasaan waliin qoonne waloon irratti hirmaatanii kabajatanidha. Kaabaa fi kibbaa, bahaa fi dhiyaa jiddugaleessa Oromiyaatti wal ga'anii kan waliin beekne irratti kan wal baranidha. Kan wal yaade dharraa itti wal bahanidha. Kan gamtooma Oromoo addunyatti mul'isanii dirree miidhagina Oromummaa itti calaqqisiisuudhaan madda bobba'aa warraaqsa Oromoo ta'uudhaan erga tajaajiluu jalqabee bubbulee jira. Oromoon kanaaf Oromoon jaallatu marti bara baraan ayyaan Irreessaa irratti hirmaachuun gaafa mataa ol qabate boonu warri walitti dhufeenya Oromoo hin barbaanne hin jaalanne ammoo guyyaa naasuu fi gadda guddaa ta'etiin oola. Hundaafuu yeroo hedduu dhimmoota adda addaa sababeeffachuun namoonni gaariin keessattuu yeroo ayyaan Irreessaa dhiyaatu hunda shororkaa uumuudhaan beekamaadha. Kanaafuu hedduun ittiin dhiphatinaa waan addatti qabnu waliif kabajaa waan waliin qabnu Oromoon waliin kabajachaa jiraanna jechuudhaan ergaaleen adda addaa kallattiilee adda addaatiin darbaa jira. Keessaayyuu Irreechi keessaayyuu bara fincila diddaa gabrummaa fi xumura diddaa gabrummaatiin wal qabatee qeerroon Oromoodhaa kaabaa fi kibbaan qabsoo fincila diddaa gabrummaa wal wajjiin kallattii adda addaatiin gochuudhaan hanga fincila xumura diddaa gabrummaatti qabsoo addaawaa gochuudhaan seenaa godaannisa guddaa ilmaan Oromoodhaa kan bara baraan itti yaadatamu ta'ee jira. Iddoon Irreechaa Bishooftuudha har'al sadeedha. Gumaata qabsoo Oromoo jijjiirama biyya saniif dhufeef keessatti qooda leencaa akka qabdus namoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin kaayanii jiran. Armaan duraa Oromoon kallattiilee adda addaatiin tokko ta'ee qabsaa'ee sirnoota dhufaa darban gungummii isaa gungumeetiin qabsoo Oromootti kallattii adda addaatiin akeekaa fi kaayoo isaa ibsachaa ture. Keessaayyuu bara wayyaanee kuffisarraa jalqabuudhaan qabsoo addaawaa qeerroon Oromiyaa godhaniin yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaaf kabajamuun isaa ni yaadatama. Mareegaa bara wayyaanee daawun jechuudhaan qeerroon ganamaadhaa qabsoo addaawaa gochuudhaan uummanni Oromoo kaabaa fi kibbaa tokko ta'ee Irreecha wal wajjin dhaabbachuudhaan jiddugaleessa siyaasaatiif akka itti fayyadamanis ergaaleen gurguddaan darbanii jiran. Mareegaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota MW Idil Addunyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jecha wal kabajaa wal wajjin deemuun dirqama dhaloota har'aa waan ta'eef hundi keessanuu bakka jirtanii aadaa duudhaa seenaa keessan eeggachuun dirqama dhaloota har'aati. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jenna. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti. Gaafa dhiiraa